Hayyee Noora isiniin jedheen jira baga nagaan dhuftanii anaa dhufu hordoftoota chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo gulaaf bakka jirtan manaaf kallattii jirtanitti nagaan isiniif abaayatu akkasumas obboloota amantii biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti ayyaanni isiniif abaayatu isiniin jedha hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtan galatooma baga nagaan dhuftan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hayyee egaa guyyaa har'aa abeen maal qabattee nu dhufte maal immoo barbaaddi akkasumas immoo mata duree maal nu qabattee dhufte jettanii itti yaaduu ni dandeessu. Egaa abeen sababa malee isinitti dhufu jechuudha. Guyyaa hundumaa wanta barumsa qabu wanta chaalenjii biyya ormaatti daddabarsine akkasumas immoo chaalenjii ilmi namaa qabu. Ilmi namaa dhalatee yoomillee chaalenjii yookiin immoo muudannoo hin dhabu. Egaa har'a jechuudha abeen maal muudamtee maal muudatamtee jechuun keessan hin mala jechuudha. Egaa waan muudate keessaati muraasa waan biyya ormaatti arge keessaa muraasa isiniif qooduun barbaade. Hayyee obboloota kiyya asumaanis obboloota koo warri laayikiin goone laayik godhaa, sheeris godhaa, sabskiraayibii godhaa warri haaraa dhuftan. Anaa dhufuuf baga nagaan dhuftan warri duras immoo na hordofaa na jajjabeessa akkasumas viidiyoo kiyya sheer gochaa obboloota keessanitti warri chaanaala qabdan immoo chaanaala keessan irratti sheernaaf gochaa na jajjabeessaa turtan galanni keessan bilisummaa ta'u galatooma isiniin jechuun barbaada. Anis egaa hangan danda'e jechuudha karaan danda'e karaa naa danda'amuun anillee isin gargaaruudhaaf abdii guddaan qaba. Waaqayyoollee nu haa gargaaru. Akka hundumti keenya wal gargaarree wal ceesifnu wanta har'aa wanta xiqqoodha hanga boru karaa dheeraa waliin deemnutti inni deemna hojii baay'ee hojii babbareedaa wanta adda addaa wal biraan geggeessisna notifiikeeshinii akka isinirra ga'uuf immoo sabskiraayib godhadhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha ani har'aa nama har'aa ta'e nama waggaa har'aa aaraa ture nama immoo guyyaa har'aa gammadaa turedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nama ta'ee namni chaalenjii tokko keessa dabarre hin jiru. Egaa asumaan jechuudha barumsa isiniif ta'a jeetii yaada. Obboloonni mana ormaa jirtan akka barbaadanitti fedhii keessan manaa baatanii wanta barbaadan godhachuu hin dandeenye yeroo hundumaa namaan hoogganamtan jechuudha. Asumaan barumsa isiniif ta'a. Muudannoo anaan inni muudaterraa jechuudha. Muudannoo waggaa fi ji'a sadan har'aa na muudate jechuudha. Waggaa fi ji'a sadan har'aa waggaa na muudate miidiyaa irratti utuu hin dubbatiin nan hafe. Egaa akkuma beekamu yeroo sana miidiyaallee hin qabu. Waggaa fi ji'a sadan kana ture miidiyaa hin qabu. Ofuma kiyya keessuma kiyyatti jechuudha. Yeroo sana aareetumaan usee zinjee irraa hiise jechuudha. Har'a garuu tarii barumsa isinii ta'a laati. Wanti anaan na muudate nama biraallee muudachuu danda'a laati jedheetiin jechuudha. Muudannoo na muudaterraa isiniif qooduu dhufe. Innis maali yoo jettan jechuudha. Waggaa fi ji'a sadan har'aa karoora wayiin karoore jechuudha. Karoora wayiin karooreen karoora sana wanta bituudhaaf jechuudha. Meeshaa wayii bituudhaaf karoorfadhe. Egaa hin beektu akkuma beektan xalabaan jira. Xalabaa yeroo jedhan mana kontiraataan jira jechuudha. Waanan barbaade waanan fe'ee wanta fedhiin kiyya ta'ee bahee bitachuu yookiin immoo bahee waanan fedhu sana argachuu hin danda'u. Ammallee taanaan waanan barbaadu bahee fedhii kiyya guuttachuu yaani fedhii yeroo jedhu jechuudha. Asumaan isiniif haa galu. Wanta tokko waanan amma yerootti barbaadetti argachuu hin danda'u. Waanuma fe'eyyuu haa ta'u nyaatayyuu haa ta'u dhugaatiyyuu haa ta'u bashannanuuyyuu haa ta'u maatiif birrii erguuyyuu haa ta'u. Gaafa fedhii isaanii gaafa isaaniitti tole gaafas malee gaafa ani fedhe gaafa anatti tole gaafa ani barbaadetti kan argachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa akkuma tasaa waggaa baay'ee keessa jechuudha nama biyya keenya naannoo koo jechuudha nama naannoo koo feesbuukii marratti akka nama biyya kana akka jirtu hin beekun ture. Feesbuukii marratti namoota akkasumatti bebbeeka malee nama ollaa koo nama wajjiniin laga tokko dhugnu biyya kana akka jirullee hin beekun ture. Otoo rakkoon tokko narra ga'eellee akkasumatti hafaa malee namni wanta tokko rakkoo tokko
maatii kootti naa himuu hin jiru rakkoon kun ishee irra gaheera kun ishee quunnameera kan jedhu hin jiru ture jechuudha. Walumaa galatti kaanee mucayyoo sana wajjiniin wal barree yeroo hundumaa jechuudha birrii kanan ergadhu karaa baankiiti. Fakkeenyaaf jechuudha namoonni baay'een hin beektu karaa baankii kunoo akkasittiin ergadha jechuudha. Hin beektu. Namoonni kontiraata ejjettan jechuudha hin beektu akkaataa itti karaa baankii ergatan jechuudha. Kun akka kanaatti ergadha. Akka kana karaa baankiin ergadhan ture jechuudha. Karaa baankiitiin nan erga ture. Booddee kanarra ga'anii maal nu godhu waraqaa wayii nuu kennan. Hojjettoota kan jedhaman maraaf akka kaardii ittiin birrii baafatan sana kunoo kana ATM kan jedhamu biyya keenya jechuudha. ATM ta'ee ATM'n hojjettootaaf kennamuu fi ATM'n immoo kan biyya kana keessa jiraatu tokko miti jechuudha. Anamma maal jedha namichi kun gaafa kana naa baase kana fudhee dhaqeen jechuudha iqaamaa hin beektu iqaamaa fudhadhee deemee iqaamaa kiyyaatiin kana naa baasanii ATM jedhanii naa kennanii jechuudha. Achiin namichi jechuudha birrii kiyya harkatti naa kennuu dide. Birrii koo yoo kaardii barbaade birrii hin qabu. Yoo baay'iziliinii waan tokko barbaade birrii hin qabu. Birriin kanarra jira. Akka tasaa gaaf tokko sossobadheen deeme suuqii. Bakka lama gireeba yaani iyyoo jechuudha. Yeroon deemee kana keessa galchuu hankee hin baasu jedhan. Kanarra birrii baay'ee jira ture yeroo sana. Egaa birrii hin ergu biyya jedheetiin qabadhee akkuma carraan ta'a. Mucaa wal barreessuunii birrii kee hin ergiini akkaataa nuti ergannutti anatu siif ergaa. Kana booddee birrii kee ofii kee deemtee akka baankii hin galchanne. Ani siif hin ergaa. Nama birrii ergutu jira. Nama sana yeroon ergu yookiin immoo akkaawuntii nama sanaa yeroon ergu isarra galchi ani birrii siin erganaan jette. Hin ta'aa kuniin jedheeni. Kun egaa waggaa tokko. Waggaa baay'ee ani karuma baankii sanaan beeka malee hin beekun ture jechuudha. Hayyee ishii jedheen birrii walitti qabadhe bakka isa immoo akkas erga ta'eeti birriillee itti siin dabala lafa bita'uu naan jette jechuudha. Asumaan ishee galateeffachuun barbaada obboleettii kana jechuudha. Namni galata hin beekne nama hin jedhamu jechuudha. Ishee galateeffachuun barbaada dhugaa. Innaa guyyaa sana jechuudha birrii kana si erguuree gaafa naan jette. Birrii kanarra birrii 8,500 jira ture akkaawuntii kanarra. Achiin torban ani hin geenye biyya biraa deemna jedhan. Ishii biyya biraa deemnee kaardii kana fuudheen deemee gaafan suuqii haqe kaardiin kee birriin baasu jennaan manatti deebi'een dhiise waanan bitachuu haqe sana dhiiseen taa'e. Achii otuman taa'uutii deemna biyya biraa jedhan. Biyyuma kana keessa ta'ee bakka biraa deemne ani iddoo sana ji'a tokko turre. Ji'a tokko hanga turre birrii sana si ergadhu naan jennaan mucaan sun ishi baqqaa ergi jennaan rakkoon qabu namichi ergeetu ofii fudhataa guyyaa barbaadde erguu dandeessa ati naan jetteeni. Ishi jedheen ergisammoo ana harka 8,500 jira innaan ani immoo 3,000 dabala naan jette. Innaa namichi kun akkamitti birrii biyya kanaa jechuudha. Birrii Saa'udii akkamittiin birrii 11,500 ana harka 8,500 ishee harka 3,000 birrii 11,500 akkamittiin gulbata ergaa jennaan ani isaa biran jira namicha biran jira rakkoo tokko illee qabu isaa wal beeknaa jette jennaan ishi baqqaa sammuun jedhe. Ammuma akkaawuntii maatii kee ergite akkaawuntii irratti ergeen beekan tasumayyuu jechuudha. Amma maatii gaafadhe akkaawuntii itti erge. Daqiiqaa toon turiin namichi kun birrii ergee birrii Itoophiyaa hamma kana jedhee birrii sana natti erge. Maatiitti biyyatti dawalee baqqaatu du'ee lafa naa bittu malee jedheen birriin kun sin harkatti badakaa jedheen birrii akkaawuntii anuma isaan irra gashee lafa naa bitaan jedhe. Ishi jedhanii aqanii lafa sana aqanii mallatteessanii jiru jechuudha. Lafa sana mallatteessan birrii namicha harkaa deeme achi
namichi ergee jira birrii kee ergee jennaan ishi akkaawuntii inni irratti erguufi immoo ergee namichi ufee haa fudhatu asiin urii asiin nu baase namichi kun balbalatti inni har'a ufee si argee boru yeroo nuti hin jirre immoo yookiin meeshaa keenya baafteetti kennita yookiin ofiiyyuu faana baddaa malee nama tokkollee balbala kana hin geessisnu naan jedhe. Birrii kan akkamitti itti laadda lafa lixuun dhabe dhugaa cinqatii akkamiin keessan galee jechuudha nan cannaqame. Namichi kun immoo darbee keessumaa immoo wilataa akkasittiin amanamummaadhaan hanumaa tokkotti laannee birrii konaa ergee nama kana maalan jaare anillee amanamee dafee itti kennuu qabaa ture. Ishii je'een ani niitittiin manan jirtu ijoollee warra dhiiraa gurguddaatti immoo hin dubbatiin naan jetti. Isaan waliin hin odeessin naan jetti turte warra gurguddaa ta'anitti hin odeessini warra xixiqqaatti malee jetti. Warra gurguddaatti odeessuu nan sodaadha. Yoon aqee birrii kana yoon isheetti hime isheen immoo naan loltillee waan godhu dhabeen jechuudha. Birrii kana baay'ee cinqame namichi maal jedhe akkaawuntii kanarratti birrii 5,000 ergii. Isa hafe immoo booda ergi malee akkaawuntii irratti si'a takkaatiin birrii hammana hin galchiin naan jedhe. Ishi je'een sarraafama kana jechuudha. Sarraafaa kana gurbaa'umtillee durumayyuu hin beeku. Ani garatti keessaa baasanillee hin beeku. Yeroo man baankii aqullee shifeerii naa kennu shifeeriin baasa ofiisaa naa galcha ture. Hin beeku jechuudha. Iqaamaa kan kootiin inni immoo baasa ani garatti baasanillee karaa keessa gashan karaa keessaa baasan ammayyuu hin beeku jechuudha. Aniin kee baqa gurbichaatiin otuman keessi kiyya baay'ee sodaatu wilataa namicha kanaa har'a bushuu je'een jechuudha. Taa'een eegadde guyyaa rafu warra biyya kanaa guyyaa rafa isheen mana namaa deemteetti ganaa halkan dhufti. Halkan yoo dhufte immoo birrii namicha kanaan har'an buliin je'eetiin jechuudha. Aniin kee gurbichaatiin daffareetuman giddiimaan maaloo kanarratti naa ergi akkaawuntii kanarratti naa ergi je'een waraqatarratti maqaa namichaa je'ee akkaawuntii namichaa je'ee barreesseetiin itti kenne jechuudha. Barreessee itti argisiisee moobaayilii isaatiin suuraa keessaa kaafatee ishi je'ee ba'ee sokke jechuudha. Aqee daqiiqa muraasa turee ofiisaa wanti qabaa akkaawuntii waan qabuuf akkaawuntii isaatiin immoo akkaawuntii namaarra gashuu danda'a biyya kana keessatti. Otoo anaatii gashuu hin danda'u maaliif akkaawuntii waan hin qabne kuni seleerii kaardii malee akkaawuntii noormaalii miti jechuudha. Akka akkaawuntii kaanii miti. Aqee innoo maal godhaa ATM'n bakkee iddoo beenzilaa iddoo suuqii iddoo adda addaa jira. Kana keessa gasheera. Gurbaan kana keessa gasheet kun keessatti gig jedheera. Achi send your family jedheet gaafate kuni jechuudha. Okay, family fan ergaa jedheera. Kanaan dura shifeeriin isaaniillee ankootiinillee ergata. Akkaataa isaayyuu naan galle jechuudha. Ankootiinillee ergata. Yeroo asirratti baasu maatiin warra shifeerii sanaa as keessatti ba'e jechuudha. As keessatti yeroo ba'u send family gurbaan waraqata ani itti kenne dhiise maqaa ani itti kenne akkaawuntii ani itti kenne dhiise send family jedhe. Maatii jedhee maatii eenyu maatii jennaanuma maatii tokko argate irrumatti qadgoodhaan birrii irratti erge jechuudha. Kana keessa osoo baasee kansaarratti garagashiin send family jedhe. Birriin koo eessa deeme? Biyya Indiyaa deeme. Misiraacha soorraan jechuudha. Har'a nan kolfa dhugaa. Birriin koo Indiyaa deeme yeroo deebi'ee dhufe anoo faamilii kee irratti arge. Eenyu faamiliin koo? Alii maali jedha. Asirra jira jechuudha waraqaticharra. Abdul Mazid Hawaari asirraa jechuudha. Abdul Nazir Hawaari ilaalaa. Dhugaara fiitii sobaa koof ilaalaa jechuudha. Abbaan dubbisuu beektan sirriitti ilaalaa kunoo waraqata kanarraa. Waraqata kanarraa dubbisaa jechuudha. Achuma Bank of India jedha. Indiyaa ruupeen birrikuma yeroo sana ka. Indiyaa ruupeenii birrikuma 100 birri 95. Kuma 100 kuma 95 Indiyaa ruupeenii. Birri Indiyaa ta'ee fi jechuudha birriin kiyya. Birriin kiyya achirra galee gurbaa yeroo ufu faamilii keerra gashee yeroo jedhu abeen akkanuma nurgufama ka nama hate beektu akkuma nama hate kana akkas
kirkir nan jedhe moobaayilii isaa irratti argisiise. Maqaan akkana jedhamullee ani biyya keenya jiru ka Abdul Naazir Hawaarii an jedhamu tasallee hin beeku jechuudha. Ani hin beeku kana hin jeen ennaan hin beeku faamilii irratti hangash. Gudiin gadi baaka silaaniitii okseetiin kan inni itti kenne. Silaatti kenneetuma dafee mayyoonatti kenne us jee hafuufan turen. Maa gochuu faana odeessiteettaan odeessine naan hin jettu waan ta'eef. Achizim je'ee gaafan taa'u aqee haadhatti dawalee birriinatti laattee akkas ta'e. Haati achi kootuuti as korra qabi asirra na qabuu geesse ka. Isheen innaan lolti ka eenyutti dubba'u siin jedhe eenyutti kenni siin jedhe mucaa koo dogoggorsite amma maaltu dhufa riinaan jedhe. Ijoo guyyaa sana jechuudha dhugaa waaqayyoo lafti naan marii beekaa nan bu'aa dhugaa rabbiiti. Guyyaa sana otoo of ajjeesee illee jibbu jechuudha. Achirraa lafti farramame birriinaan namicha deebisaa jechuuf lafti farramamee jira. Asiiniitiin mataarra na dhaabatte mataan kiyya galabbaxan dhugaa afaan ajjeesan jeegaa guyyaa sana birriif otoo hin taane aarii wal faana walitti na dhufe jechuudha. Dhugaa rabbii hiyyooti koo wallaalee egaa boorbaankii dhaqaa yoo boorbaankii dura maal jetti moobaayilii as kenninaan jetti. Moobaayilii koo fattaashti nama kana eessatti beekta duraan jetti. Nama waa malee akkaawuntii kanarraan galu nama kana dura ati waan ati beektuuf jetti moobaayilii koo fattaashti jechuudha niitittiin. Ani bakka moobaayilii koo fuudhanii nattuma nam'an hundumti isaanii hambirriin koo badurratti hasammuu koo qayyaran jechuudha. Achi mucaa sanatti dawalee mucaa biyya keenyaa sanatti dawalee birriin badees baduu baates han barbaade haa ta'u. Ana birallee birrii baay'eetu jira. Birrii namicha anan kaffala naan jette jechuudha. Dhugaa guyyaa sana jechuudha birrii sana anan kaffalaa birrii namicha homaa tokkoyyuu hin yaaddayin ati fayyaa kee taanaan hojjettee kaffaluu dandeessa naan jette jechuudha. Asuma waaqayyo ishee eebbisu dhugaa namni haa jiraatu. Namni biyya abbaa ofii haa jiraatu jechuudha. Namni namaaf gaachana yoo hamfe'e ta'e yoo hammam wal jibbite yoo hammam wal jaalatte illee namni biyya abbaa ofii waliif gaachana jechuudha. Namni gaafa aaru waan ofitti murteessu hin qabu waan ofirratti murteessu hin beekamu jechuudha. Namni gaafa aare dhugaa gaafa aaran abalumaaf akkas ta'e abalumaaliif akkas ta'e yeroo namni namaan jedhu namni yeroo aaru waan murteessu hin qabu jechuudha. Namni abshir ayizoo namaan jedhaa isaan garuu giditti natti jedhanii yeroo sana jechuudha sammuu kiyya na wallaalchisanii bakka bor deemtanii qixxee kaffaltu naan jettaniitittiin jechuudha. Qixxee kassartu rakkoo hin qabu naan jettee ani bakka ani ganaasa isheen qixxee kassartu jettullee deebi'ee yaaddaa maal je'etaniin amma kaa mucaan kun tarii dogoggora galchee jira waan ta'eef amma toon ani immoo dhuguma immoo qixxee irraa fudhadheetii waaqayyo immoo maal naan jedhaa anis boruu wanta tokko dogoggoruu nan danda'a tarii beekee birrii koo geessuu danda'a tarii immoo ani hin beekullee dhugaadha isa akkas naan je'e kanarratti galee naan je'a malee silaa yeroo birriin asirraa ba'u misajjiin immoo bilbila koorra ufa ture birriin amma kana akkaawuntii isaa bakkeerraa ba'eera han je'u narra misajjiinis naan dhufne dhugaa waaqa jiraata misajjiinis naan dhufne meezoon keessaa ba'eera naan hin jenne zimji'eetu maafe dura yoo gaafa birrii baasu birrii amma kanaa ba'eera jedha gaafa namichi irra naagasu birriin amma kanaarra galeera naan jedha ture giraana gabba'ee waliinti isaa na wallaalchise kun hojii seexanaati moo dhugumaa immoo gurbaan kun immoo as dabseechi dabsee immoo wanti kana xuuxa wanta xuuxan kana xuuxa namni biyya kanaa immoo wanti isa xuuxan birriin isan ga'u jechuudha. Birriin isan ga'u maatii biraallee birriin isan ga'u ture. Yeroo sana barataadha inni akkasumallee maatii irraa fudhata waan xuuxan kana xuuxa waan adda addaa go'a ture jechuudha. Egaa naan shakke ani fi kiyyallee imkiin mucaan ofumaa as dabarseechi dabarseeti sobee suura kaasee natti argisiisan jee suura moobaayilii suura ATM keessaa kaasee natti erge malee risiitiis hin qabu. Asirratti baankii moobaayilii korratti bayeera naan hin jenne risiitiin illee hin jiru. Risiitiin ittiin ergames ween risiitiin haa kennu risiitiin hin jiru. Suuraa qee kaase jechuudha. Kan eenyu akka ta'e illee ani hin beeku. Asumarratti an arge malee suuruma sana qabadhee bor baankii deemaa galgalaa ilafte gaafa baankii deemnu eenyu akuni koodiin kun Itoophiyaadha. Biyyi kun Itoophiyaa deeme naan jettaniitittiin kun warra ati dur beektu anaan jettee nama gutaa turte. Miti garuu birriin kan gala Indiyaadha. Baankii yeroo geessan koodiin kun koodii Indiyaati naan jedhan. Tarii namichi kun hin baafanne yoo ta'e
dhugumammoo namicha kanarra yoo galeera yoo ta'e baankii irratti yaallee akka birriin kee sii deebi'u sii taasifna. Yoo sii deebi'e torban 2 hanga ji'a 3tti sii deebi'a naan jedhani nan eege jechuudha. Nan eege moobaayila akkasitti qabadheen jechuudha. Qotti misejjii ma uftu kana akkasitti eeggadhaan dhugaa rabbiin siniin jedha. Misejjii yoo ufe jedhan ala tuuluma fiigeen ilaalla. Yoo ufe jedhan galatoo thank you wait me waan nu eegdeef galatoo waan nu turteef galatoo minaan jedha malee misejjii tokkolleen furmaata tokko waa fidanaan dhufu jechuudha. Booddee ji'a 3 booddee you are sending out na waan ati galchite bahamee jira jedhanii Ingiliffaan barreessanii waan ati galchite namicha ati irratti galchite baafatee jira. Kanaafiyyuu galatoomi siif deebi'uu hin danda'u naan jedhan. Ji'a 3 guutuun boo'ee jiru. Gaafa birriin sun hafe jedhan immoo cirraash isheen boo'ee akka nama du'eetti. Namni too du'eellee hamma nan boo'u. Yeroo sana waanan baay'ee boo'e ani boo'uu kiyya natti tola malee boo'icha ani boo'u sun immoo miidhaa akkamii akka narra geessisu hin beekun ture. Hojiin hojii ramadaanaati. Ramadaana dura ji'a 3. Ramadaana dura ji'a 3 jechuudha. Birriin sun hambate. Namichaatiin ammaan kana birrii kana narraa galchaa ani immoo tolan isinii jedhan jedhe. Ishii jedhan malee birrii kana si gargaarlallee naan hin jenne. Birrii kana siif kennina tola ejjedhu hamma birriin kun sirraa ba'utti tola ejjedhu naan jedhe. Ishi namichi inni birrii kana addaa fi akkasitti amanamummaatiin naa erge natti qabamuurra natti gadduurra obboleettiin anaaf jetteetiin illee nama taataa jettee na gargaaruudhaaf hammana tattaafatte isheen illee birrii 3,000 naa dabalte naa liqeessite birrii 3,000 sana keessaallee jechuudha dhugaa rabbiiti cubbuudha hin barbaadu ani jennaan diddeellee birrii biyya kanaa birrii 1,000 illee diddeen fudhadhu jettee jechuudha isheen birrii 1,000 illee diddee birrii 1,000 illee na gargaarte jechuudha. Birrii miti otoo ani wanta tokko ta'e waan du'arraa na oolchite ishee ajeetii yaada jechuudha. Namni birrii hojjetee fiduu danda'a. Birrii unutu birrii fidaa malee birriitu nu fidaa miti jechuudha. Yeroo sana ani garuu birriif jedheen irra caalaa immoo keessa kiyya kaniin na jeeqe tokko namichi maannaan jedha. Lammaffaa immoo ramadaana keessa kaa hin beektu yeroo itti hojii akkamitti hojjennu sana hin beektu jechuudha. Sana keessallee tola jedhe dhugaa waaqa jiraata tola jechuudha. Tola jedhe la haramahanni ramadaana keessaallee sii kaffallaa cubbuudhallee naan hin jenne jechuudha. Ani garuu waaqayyoomatti boo'ee yeroo sana baay'ee boo'ee of jeeqee dhugaa nama keessaa badee inni guyyaa sana boo'ee jechuudha. Yeroon dhaabadhu lafti gilbit natti jedhe. Booddee gahee akkuma namni gaafa haati isaa duutu hin yaaddatan boo'a ani guyyuma guyyaan boo'a ture dhugaa waaqayyooti baay'een boo'a maaltu akkana keessa goree na boosisullee hin beekun ture jechuudha guyyaa sanatti maaltu akkana tuqellee hin beekun ture namni birriif je'een boo'u jechuudha namni otan biyya ormaatti namoonni waan baay'ee ta'an jiru handu'anillee lubbuun isaanii bahantu jira jechuudha ani garuu birriif je'ee yeroo sana boo'e amma garuu duuba kiyya deebi'ee gaafan olaal maalan ta'e yeroo sana nan gaabbe jechuudha dhugaa rabbiiti namni iddoo rakkate birrii sana har'aan ejjedhee fidee kaffaleetiin jira jechuudha garuu otoo yeroo sana sammuu kiyya na darbee otoo yeroo sana waa tokko of go'eera ta'e ofillee fiduu hin danda'u sammuu kiyyallee yaalee fayyisuu hin danda'u ture birrii sanaan asumaan obboloota koo dhugaa rabbiiti tokkoffaa hiriyaa gaarii qabaadhaa hiriyaa isin ankabaakkabu jechuudha. Hiriyaa isin gorsu jechuudha. Hiriyaa gaarii qabaannaan karaa hin taane irraa si deebisuu danda'a. Hiriyaa gaariin dhugaa dhaabbata gaariidha jechuudha waaqayyoo biratti. Akkasumas immoo gaafa aartan, gaafa gadditan, gaddeetuma nafa jettanii hin murteessina. Aareetuma nafa jettanii hin murteessina. Gaafa dhabdan immoo dhabee nafa jettanii hin murteessina jechuudha. Argachuu dandeessu boru. Isa har'a gadditan immoo gammaduu dandeessu jechuudha. Guyyaa waaqayyoo jee hin gammaddu. Birrii sana waaqayyoo waan kara dabarseef isatu beeka hin beeku ani jechuudha. Maaliif anumatu dafqa kiyya akkas go'ee fide. Garuu maaliif akka dalga darbee immoo hin beekne jechuudha. Dhugaa waaqayyootti boo'ee
achumarraan otumanii waaqayyotti boo'uuti torban birriin sun badetti jechuudha. Jarri kun yaa waaqayyooti karaa birriin koo ba'ee ba'iin jedhe. Ro'oota baay'ee qabu, gaalallee baay'ee qabu. Dhugaa waaqa jiraataati. Ro'oota 15 jechuudha. Haadha dhiisanii ilmoolii qabu ro'oonni 15 haadha dhiisanii ilmoolii ishee jalaa hatan. Biyya kana ispeeshaal namoonni biyya kana jirtan badaa hattuun hin jirtu. Manni banaa oolee bulaa banaa akkas ani beeku garuu akkamitti hatame jechuudha. Ilmoolii 15 makiinaa fidanii hojjetaa Itoophiyaa nama hojjetullee Itoophiyaa tokkotu jira, Sudaanii tokkotullee jira ture jechuudha. Xiis jetta jedhanii qawweetti qabanii jechuudha. Makiinaa fidanii ro'oota 15 sana fe'atanii sokkan jechuudha. Fe'atanii jala achiin deebi'ee maalan jedha waaqayyo ijaa kootii baasee jira. Waaqayyo gumaa dafqa kootii baasee jira. Ani maal gochuun dubbadharee kana booddee je'eetiin maalan barbaada. Harkattoo naa deebise waaqayyo je'eetiin na agarsiisi yaa waaqayyooti na agarsiisin jedhe. Na agarsiise karuma dafqi koo bahe. Dhugumaati karaa ani hin beeku. Dhugumaa mucaan kun fudhateera. Dhugumaa baankii gasheera. Dhugaa waaqayyooti hin beeku. Ati waaqayyo ati beeki je'eetiin nan dhiise jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya birrii kana maayii godhee yookiin immoo birqii godhee isinitti odeessuu barbaadee miti. Taa'ee itti yaadeetaniini dhugaa barumsa isinii ta'a. Gaafa aartan waa tokkotti of murteessina. Gaafa abdan ani nan ejjadha, ani nan jijjiirama, ani nama boruu ta'uu nan danda'a ofitti murteessaa malee ani har'a ofan ajjeesa, ani har'a akkas bungo'an jedhiina ofirraa kaaseeni jechuudha. Maaliif yeroo sana dhiiga kiyyati malee imimmaan kiyya miti jechuudha. Dhiiga kiyya akka boo'ichaatan boo'a miti jechuudha. Ijji kiyya hammas gagga'a yeroo sana jechuudha. Fuulli kiyya leela bakka maaluma akkanatti ba'e illee hin beeku jechuudha. Nan gubadhe. Nan cincee bakka waan ani keessa kiyyatti gubadhe fuulduruma duuma kotti ba'e jechuudha. Dhugaa waaqayyo qaqaa mana go'inarraa deeme akkasittiin jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u har'a birrii sanallee hojjedhee fayyaa ta'ee hojjedhee birrii sana deeffadheetiin jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa irraa barumsa isinii ta'a. Egaa oduu isinitti eeresseetiin jira. Barumsa waan isiniif ta'uuf je'eetaniini. Waan ani isinitti eeresseef na of kolchaa isiniin jedha. Egaa obboloota koo laayikiis godha, sheeris godha, sabskraayibiis godha, na hordofaa isiniin jedha. Galatooma uummata qaalii, uummata jaalalaa isin jaaladha. Har'a kunoo egaa haadha miidiyaa ta'eetiin miidiyaa kiyya irratti baasee waan barbaade jechuu jammareen jira. Waaw dhugaa rabbi gammachuu guddaan qaba jechuudha har'a. Gaddi kan jedhamu narraa badeera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee akkasuma jechuudha. Akka gammaddan wanta hojjettan irratti gaddi akka isinirraa dhaabbatu abdii guddaan qaba. Jabaadha. Turtiin keessan turtii gaarii lafa nagaa turaa isiniin jedha. Isin jaaladha. Ciao.